qulqulloonni addunyaarra jirtan martuu nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Waaqayyo yeroo naalaannaan har'as deebi'ee dhufeera. Akkam jirtu nagaan gooftaa bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u. Har'as Waaqayyo dabalee nuuf kenneera biyya lafaarratti jirru sagalee Waaqayyo kan akka dubbannuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'isee wal agarreera. Waaqayyo eebbifamu isinis baga nagaa taatan. Mata dureen koo har'aa Waaqayyootti Amanaa jedha. Mata duree Waaqayyootti Amanaa በእግዚአብሔር እመኑ kan jedhu irratti dubbadha. Megara sagalee kanaatu naqin mataa keenya riqabannee Waaqayyoon galateeffannee gara ergaa keenyaatti darbina. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo waaqarratti lafarratti galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas dabaltee yeroo nu laatte kanaaf si eebbifnaaniif garboonni kee waaqarratti lafarratti maqaan kee haa eebbifamu. Sabni kees nagaa ta'anii anis nagaa ta'ee karaa yaa Waaqayyoo miidiyaa kana saba keetti dubbii kee akka himnuuf yeroo nu laatte kanaaf maqaan kee ulfaatu saba kee dhaga'us eebbisi. Ana dhabaa garbicha kees taa'us na gargaarii maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Mata dureen har'aa ilaallu Waaqayyootti Amanaa mata duree jedhudha. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 20-24 dubbisa akkas jedha. Ganama boroodhaan utuu darbanii harbuun sun hundeedhaan akka goge argan. Phexros yommus waan ta'e yaadate barsiisa ilaa arboon isaa baarte gogeeraa jedhe. Yesuus immoo deebisee Waaqayyootti amantii qabaadhaa. Dhuguman isiniin jedha. Namni garaa isaatti utuu hin mamin gaara kanaan ol kaafame galaanattis darbatame jedhee waan inni jedhus akka ta'uuf yoo amane hin ta'aaf. Kanaaf isinittan hima. Waan kadhattan waan gaafattanis hundumaa akka waan fudhattanitti lakkaa amanaa. Isiniifis ta'uuf jira. Ameen. Waaqayyootti amantii qabaadhaa jedhee Yesuus irratti. Wangeelli Maarqos boqonnaan 11 kuni Yesuustu gara Yerusaalem dhaquudhaaf jedheetu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hafta dubbiftan gara Yerusaalem dhaquudhaaf jedheetu ergamoota isaa lama ergee ganda fuula keessan dura jiru kana dhaqaatii harra hidhamte tokko argitu hiikanaa fidaa jedhe. Harra hidhamtee jirtu tokko argitu hiikanaa fidaa. Namni maaliif kana gootu jedhee isin gaafate immoo gooftaan dhimma ishee qabaa. Dhimma isaa qabaa tuun ture iddootti isiniif deebisa jedhaatii itti maa jedhee Yesuus bartoota lama ergee jedha. Si'a tokko waa'ee harra hidhamtee kana yeroo lallabamu nan dhagaa harree qarxaa isaan nyaattee achitti hidhamtee rakkachaa turte nyaatamaa turte yeroo jedhamee dubbatamu. Harreen kun garuu hidhamtee jirti gaafa jedhu eeggannoo qabdi. Bara lafa qarxaa isaatti nyaatu miti. Sangaa nama biyya keenyatti cuunfamaa jiru sangaa hidhamee jiru immoo sangaa bakkee keessa gadhiifamee jirudha. Kan eeggannaa qabu kan cimu kan soora qabu. Kanaaf harree kanaaf eeggannaa guddaa godhama. Gaafa isaanii dhaqan akkuma gooftaan Yesuus dubbate yeroo isaan harree kana hiikuuf jedhan gaafiin ka'e. Maal gochuu harree kana hiiktu jedhanii gaafannaan isa Yesuus jedhe itti manii jedha. Mee har'a galgala dhukkuba keetti rakkina keetti isa Yesuus hin jedhetti. Waan dhukkubi keef rakkinni keessa hin jedhe sana ofirratti haasa'u dhiisiti isa gooftaan waa'ee kee dubbate itti. Isa Yesuus jedhe itti himnaan jarri kun dhiisanii jedha. Harree kana hiikanii fidan jedha. Harree kana hiikanii gaafa fidan Yesuus harree kanarra taa'ee warri kaan wayyaa isaanii ofirraa baasanii harreen akka irra deemtuuf karaa harreen deemtu irra buusanii warri kaan baala cabsanii karaa harreen deemtu kanarra buusanii amma Yesuus Yerusaalemiin naqutti hoosaa'inaa ol waaqa gubbaatti maqaa Waaqayyoon kan dhufu eebbifamaadha jedhanii simatan. Yesuus Yerusaalemiin ga'ee jedha. Yerusaalemiin ga'ee galgalaa'uu jalqabnaan takka ilaaleetu keessa gara Bitaaniyaatti gadi ba'ee jedha. Lakkoofsa tokko hafte yeroo dubbifatan akkas jedha seenaansaa. Yesuus gara Bitaaniyaatti ba'eetu bulee jedha. Bitaaniyaa dhaqee bule galgalaa'uu jalqabnaan gara Bitaaniyaatti ba'ee bulee jedha. Bitaaniyaatti ganama ba'uu hin beela'e jedha. Na dhaggeeffadhaa ishee kana. Ituu Bitaaniyaatti gara Yerusaalemitti ol deebi'uu hin beela'e jedha obboroodhaan ituu ba'ee deemaa jiru. Yesuus beela'ee harbuun tokko baala naqattee jirtiitii harbuu kanarraa ija argadha laataa jedhee dhaqee jedha. Yeroo harbuu kanarra dhaqee ilaalu baala malee ija hin qabdu harbuun. Dheebuun Yesuus immoo ija malee baala miti. Baala miti. Yesuus kan inni beela'e ija. Baala miti hurruubuu baala harbuu sanaa miti. Kan inni nan argadha laataa jedheetti siqeetti gore ija. Hadhumallee barra jiru kana keessa alaan argamuu keenya, alaan argisisuu keenya, alaan faarfachuu keenya, alaan fakkaachuu keenya kiristaanummas akkasii miti. Gooftaan kan barbaadu dheebuun Yesuus ija keessaan naqachuu keenyaadha. Ija fuuraan beektu Galaatiyaa boqonnaa 5 irra barreeffamee jira. Ija kan nurraa barbaachisu dheebuun Waaqayyoo obboloota koo faarfannaa keenya lallaba keenya raajuu keenya miti. Dheebuun Waaqayyoo beeluun Waaqayyoo inni nurraa barbaadu ija. Ijaan haqannu isa waamamni kiristinnaa kanaaf. Kanaaf gaafa dhaqu baala malee ija hin qabdu turteetu dhabeetu Yesuus bara lammaffaa namni ija sirraa nyaatin jedhee harbuu kana arrabse jedha. Abaaree darbee jedha. Hubadhaa harbuun kun kan itti hiikamu qaba isa yeroo kan biraatti deebina. Harbuu kana
Erga abaaree booda Yerusaalemiin naqee warra mana qulqullummaa keessaa bitanii gurguran gugee isaanii hirka gadhiisee gabatee isaanii gaggalagalchee erga mana qulqullummaa keessaa mana abbaa kootii mana kadhataa isa ture holqa hattuu guutan jedhee erga isaaniin gadi yaasee booda wangeela lallabee ammas Bitaaniyaatti deebi'ee jedha. Bitaaniyaatti ganama lammaffaatu deemanii Phexros muka Yesuus kaleessa abaare kana argee akka isheen gogde argee dhufee dinqisiifatee gooftaatti hime. Hubadhaa dinqifachuu isaati. Phexros milikkita guddaa ta'e dinqii guddaatu hojjetame dinqisifachuu isaati kan inni dhufe Yesuusitti himu. Arbuuti kaleessa abaarteen gogdee argine jedheennaan Yesuus akkas jedhe. Waaqayyootti amantii qabaadhaa. Beegziyaabeer emanuu jedhama arfisa. Waaqayyootti amantii qabaadhaa. Namni waan akkasaaf ta'u kadhatee akka ta'uuf yoo amane gaara kanaan buqqa'i galaana ol akka dhaqi jedhee akka ta'uuf yoo amane hin ta'aaf. Yoo amane hin ta'aaf. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoos laphee amantii siif kennu Waaqayyo. Amantii jechuun maal jechuudha? Amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin inni Yesuus naa du'eera du'a bara baraa na oolchedhanii gooftaa amananii fi amantiin ittiin amananii biyya lafarratti hin jiraatan gargari. Gargari. Kanaaf hiika amantii Ibroota boqonnaa 11 keessatti bareechee nu barreesseera abbaan ergaa Ibrootaa barreesse. Amantii jechuun maal akka ta'e divinishiniin amantii maal akka ta'e Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa akkas jedhee dubbata. Amantiin waan abdatan dhuguman ta'a jedhanii fudhachuudha jedha. Waan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Ilaa amantiin kennaa qulqulluu fudhachuu miti. Amantiin miseensa waldaa ta'uu miti. Amantiin waan kan biraa miti. Amantiin waan abdatan dhuguman ta'a jedhanii fudhachuudha. Fakkeenyaaf galgalli kun borganama akka baree lafa arginu amantii guutuudhaan bulla. Akka ni bari hin beenu garuu hin baree jennee garaa guutuu amannee booda sagantaa baafannee bulla. Amantii jechuun waan ta'u waan abdatan dhuguman ta'a jedhanii waan abdannu borganama bari'uusa abdannee amantiidhaan akka fudhannee jirru. Waan abdatan san dhuguman ta'a jedhanii irgixanyaa ta'uudha waan abdatan sanatti waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Amantiin akkasii obboleessa ko. Amantiin akkasii. Waan abdatan dhuguman ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argine akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Fakkeenyaaf wangeelli kun asirra hin jiru jira jedhanii ilaaluu jechuudha ija amantiidhaan. Amantii jechuun akkasii. Amantii jechuun akkasii. Fakkeenyaaf hiyyeessa du'aa yoo taate duudee cabduun qabdu yoo taate amantii jechuun hiyyeessa waa tokko kiisii keenya jiru an investara miliyoonaan hojjedhattee of ilaaluu jechuudha. Karaa gabaabaa akkasii galutti amantii jechuun akkasii. Kanaafi Waaqayyo duratti namni amantii san ol caala. Amantii san ol caala. Tajaajilaan maaliin ol hin caalu? Namni Waaqayyotti kan ol caalu amantiidhaan. Waaqayyo mataa lakkaatuun taane laphee amantii lakkaa. Amantiidhaan ol caala. Biyya lafarra namni jiru amantii san ol caala namni. Kan nama dhibu Yesuus gaafa biyya lafarra ture amantii qabaachuu namaaf amantii namuun dhabaadha kan isa dinqi. Wanti dinqu Yesuusiin namni amanuuf amanuu dadhabuu isaati. Amanuu fi amanuu dadhabuu namaati Yesuus kan dinqu. Faarfannaa keenya amma abeeti lallabe kun dinqusa. Faarfannaan keenya dinqu waaqeffannaan keenya dinqu. Yesuusin kan dinqu amantii qabaachuu namaaf amantii dhabuu namaati. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 haftee dubbiftan namichi tokko gara Yesuus dhufee hanga dhibbaa mucaa koo kottuu naa fayyisannaan Yesuus dhufeen fayyisannaan mana koo dhaquun siif hin ta'u asuma dubbadhu nana manaa mucaan koo fayyiteedha. Ilaa amanuun akkasi. Amanuun akkasi. Amma yeroo dubbadhu kana illee amani. Dhukkubas rakkiseera, iyyumas rakkiseera, karaa dhabdee rakkateerta amani galgala irraa kana jalqabeensaa ka Waaqoo sirraa. Mana koo dhufuun siif hin ta'u asuma sagalee kee duwwaa dubbadhu anis ofirraa nama qabaa of jalaas nama qabaa ofirraa nama naabbamus qabaa isa tokko naqyoon jedhe hin naqaa asuma dhaabadhu dubbadhu hin fayyiti mucaan koo sagalee kee ergennaan Iyesuus galagalee dinqifateedha. Ani amantii akkasii Israa'el keessatti illee hin argine jedheedha. Amantii kee adinqifatu Waaqayyo. Warri amantii himmoo warri amantiin jiraatu laga du'aatti jireenya argu. Maarqos boqonnaa lakkoofsa 1 kaaftanii dubbifattan immoo amantii dhabina isaaniif dinqifateedha. Iyesuus dhaabatee lallabaa dhaabatee hojii hojjetaa warri kaan yaa dhufeef kun ilma Maariyaam ilma Yoosef isa muka soofuu miti asuma nu biratti dhalatee guddate miti namichi kun jedhanii naan Iyesuus achitti hojii dinqii baay'ee hojjechuu hin dandeenyedha. Amanuu dadhabuu isaaniif garuu dinqifateedha. Dinqii baay'ee mana keetti hojjetamuu kan dadhabee dinqii baay'ee mana keetti hojjetamuu kan inni didee amantii waan hin qabneef. Nu yaa hin amanneef waldaa dhannee galla malee faarfanna malee hoomaan shakkina ituu gooftaan jiru hoomaan taanu inni gadi baanee mukaan kobaranaa hin beenu jenna malee nutu namanu Waaqayyotti namannu faarfannee galla lallaboo dhageenyee galla raajii dhageenyee galla malee hin amannu har'a galgala garuu amani siin jedhe Waaqayyo. Amani galaanni dura kee jiru kun hin cita. Amani cufaan dura kee jiru kun hin banama. Amani dukkanni fuula kee dura jiru kun ifa Waaqayyoon dhaama. Amani dhukkubisa qabee jiru kun gassi dhiisa. Waaqayyotti amani. Kan si baasu
abaluu bira dhaqu, takka na bira dhufu, takka gama dhaqu, takka gama dhaqu tuntaan mana kee teessee Yesuus Kiristoos dandaadhatti amanuudha. Danda'ummaa Waaqayyootti amanuudhaan rakkina kee hundumaarraa hiikkatta. Sirraa hiikkata rakkinni kun amanuu keenya. Roomaa boqonnaa 4 lakkoobsa 13 amma 19tti. Roomaa boqonnaa 4 lakkoobsa 13 amma 19tti Abrahaam jedha. Mee iddoo kana isiniin dubbisa. Roomaa boqonnaa 4 kana isiniin dubbisa. Waa'ee Abrahaam dubbata, waa'ee amantii dubbata waan ta'eef iddoo kana yeroo baay'ee isiniin dubbisa, yeroo baay'ee dubbifadha. Attamitti Abrahaam akka amane ilaa akkas jedha. 13 kaasee isinii dubbisa. Guutummaa isaa duraa dubbachuu dandeessu. Abdiin Abrahaamiif yookiis sanyii isaatiif kenname biyya lafaa akka dhaaluuf, kunis Abrahaam seera waan eegeef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelummaa waan argateef isaaf kenname. Namoonni seericha eeguudhaan dhaala sana argatu yoo ta'e amantiin namaa akkasumaan abdiin Waaqayyoos gatii malee nafa. Seera dheekkamsa Waaqayyoo hin fida, garuutu seerri hin jiru ta'ee seerarra daddarbuun hin jiru ture. Kanaafis abdichi ayyaanarraa kan ka'e sanyii isaa hundumaaf kan eegamu akka ta'uuf amantiirran dhaabbate. Kunis warra seera eeguutti qabaman duwwaaf utuu hin ta'in warra akka Abrahaam amananiifis immoo hin ta'a, in eegama. Abrahaam abbaa hunduma keenyaati. Abdiin kun fuula Waaqa dura jira. Saba baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf ani si dhaabeera kan jedhu caafameera. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu, isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifamne abdate. Sanyiin kee akkasiin baay'ataa, akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'u amanee jedha. Mee waa'ee Abrahaam kana isinitti hima. Abrahaam kun Waaqayyo biyya keetii bahe eebbiseensi eebbisaa jedhee biyya Kaldotaatii bahe biyya Iraaq jedhamtu kanaa bahe amma Gibxitti deeme. Waaqayyo eebbiseensi eebbisa kakuu addunyaan si laadhaa mucaa maqaa kee addunyaa dhoofsisuun sii kennaa jedhetti mee Waaqayyo mana dhufeetti dubbate Abrahaam kana dhagee mana isaa lammii isaa gadhiisee bahe eebbiseensi eebbisaa jedhe Waaqayyo mucaan sii kenne garuu homtuun jiru. Hin ture Waaqayyo warra jaallatu jalaan tura amala isaatii hin ture Abrahaam sanyii fira kootii jedha jalaa ture Waaqayyo. Yeroo Abrahaam jiraate kana keessa na hubadhaa. Yeroo Abrahaam jiraate Waaqayyoon eegu keessa waldaan hin jiru, namni namaa kadhatu hin jiru, raajiin hin jiru, namni bira dhaqan hin jiru. Lafarra Abrahaam duwwaadha Waaqa kan beeku Waaqarra Waaqa jira. Abrahaam qophaasaa dhaabatee amana. Amantiin akkasii laphee kee argatu. Qophaasaa dhaabatee Waaqa amana. Isayyuu Waaqayyo deebi'een dhufa itun eebbisuun si eebbisaa deebi'een dhufa waggaa 14 taatuun dhufin. Nu sa'aatii 24 guutuuttu sa'aatii 24 guutuun eegnee waan baay'ee sobna. Abrahaam namni lallabuuf hin jiru. Mana kan biraa nama wajjin dhaqee kadhatu hin qabu. Namni wangeela lallabuu kan biraa namni waatti hin jiru. Qophaasaa Waaqatu Waaqaa dhufee haasofsiisaa Abrahaam lafarra jira bara kana. Bara Abrahaam Waaqayyoon eeggatu kana. Bara Abrahaam Waaqayyoon amanu kana. Mucaan sii kennaa jedhee garuun ture Waaqayyo. Gaafa waggaa 75 kan akka jedhetti mee inumee 80 galan hin jiru, 85 galan hin jiru, 90 seegan hin jiru. Ituma jedhu akka saayinsiitti seerri laguu dubartoota dhufu saaraadha dhaabbatee gara waggaa 90 keessa galte saaraanis hin dullooman. Abrahaam garuu kana keessa dhaabatee amana ture jedha. Museen gaafa nu barreessu seera uumamaa keessa Museen gaafa barreessu Waaqayyo akka dubbate godheef Abrahaamin amanee jira. Phaawulos garuu fannoo Kiristoos booda gaafa nu barreessu waa'ee Abrahaam kan akkas jedhee dubbata. Inni abbaa hunduma keenyaati erga jedhee booda Abrahaam jedha Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Kan amaname galgala kana obboleettii koo. Isa waan hin jirre akka jiraatu godhu. Waan ati barbaadde dhibee mana keetii. Karaa keerraa waan ati barbaadde dhibee yaaltee mokkortee waan sirraa hafe hin jiru hojjettee dadhabde har'a galgala amani. Waaqayyo inni waan hin jirre jiraachisu mana keetti yoo amante galgala irraa waa hojjeta. Lafa kanaaf Waaqa kana eessaa akka inni fide akkuma hin beekne. Sagalee isaan hojjete akka fide. Amaniiti sagalee nama sii dubbatu kun waa sii fida mana kee. Waa hojjeta mana keetti yoo amante. Waa hojjeta jireenya kee keessatti yoo amante. Kanaaf Abrahaam Roomaa boqonnaa 4 kanarraa akka Phaawulos barreessutti akka namaatti waan akka yaada namaatti waan abdachiifne abdate jedha. Nama waggaa 100 guutuu ta'uudhaan gadameessi Saaraas akka waan du'ee ta'u heduudhaan amantiitti hin laafnedha. Inni amantiidhaan gara ishee ilaale jedha. Kanaaf bara jirru kana keessa kan nuti irratti amanuu dadhabuudha. In faarfannaa, in lallabnaa, nuu raajamaa garuu naman waan hin amanneef iddoo garaagaraa kan nannu takka gama sana takka gamana kan nannuuf waan hin amanneef galgala irraa kanaa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin amantiin lapheetti sinaa galu. Amanaa Waaqayyotti amantii qabaadhaa jedhe Yesuus. Amantii qabaadhaa erga jedhee booda immoo namni garaa isaatti tuumamin gaara kanaan ol kaafamii galaan ol akka dhaqi jedhe akkani jedhu akkani ta'uufis yoo amane waan jedhe kan akkani ta'uuf yoo amane hin ta'aaf jedhe. Egaa Abrahaam Waaqayyo mucaan sii kennadhee gaafa waggaa 99 dhufee waggaa irraa mucaan sii kennadhee Abrahaamin dhalate. Abrahaamin Isihaaqin dhalche. Isihaaqin dhalate. Isihaaq dhalatee hin guddate.
Dhaggeeffadhaa waggaa 100 eegeeti, waggaa 100 waggaa 25 eegeeti siyaa kan dhalate. Gaafa si akka deemuu jalqabu, gaafa si guddachuu jalqabu, Waaqayyo mucaa kee gara Mooriyaatti geessiti, aarsaa san barbaade qaliti, aarsaa naa dhiyeessee. As dubbiin guddaan Abrahaamiif waggaan manaa eegee, waggaan manaa taa'e erga mucaa kennee booda, mucaa kennameef kan ammoo, mucaa waggaa 100 argame nama tollaa wal gargaaree baata malee qaluu naqan. Abrahaam Waaqayyo garuu Abrahaamiidhaan gaara Mooriyaatti geessi aarsaa mucaa keetiin barbaade. Mucaa isa kam? Isiyaaqiin. Isiyaaq isa kam? Isa waggaa 25 eddee argatte mucaa kee kana naa qaltaa'edha. Abrahaam garaasaa guutuu fuudhee ka'ee jedha. Garaasaa guutuu fuudhee ka'ee jedha. Gaafa ka'u isayyuu mana isaarra immoo adeemsa guyyaa 3 deemaniiti gaara Mooriyaa kan isaan dhaqan. Kanaaf qoraan falatee arreetti feesisee warra ergamoota isaa wajjin kaa'anii guyyaa 3 erga deemanii booda warra saduukaa turanii sinas ta'a. Ani mucaan koo annee aarsaarsi ni deebinaadha. Hubadhaas irratti iccitii tokko of keessaa qaba. Waaqayyo kan inni jedhatte naa qaltee deebitaadha. Abrahaam garuu mucaa koo jirannee aarsaarsi ni deebinaadha. Amantii Abrahaamii fi akkaataa Abrahaam itti dubbateef, akkaataa inni itti eeggate, akkaataa Waaqa dubbateef, akkaataa inni itti amanu. Ani mucaan koo annee aarsaarsi ni deebinaa isin harrochaa jiran asuma turaa jedheetu gaara Mooriyaatti ol kaa'an jedha. Hubadhaa gaara Mooriyaa gaafa dhaqan Abrahaam amma kana deemee gaafa dhaqu mucaan gaafa gaaratti dhiyaatan ebbabbaadhe karaatti. Kan namatti ulfaatu isa kana. Abrahaam amantii guutuu kan itti adeeme. Phaawulos kan inni Roomaa irratti nu barreessu fannoo boodaan fidee kan Phaawulos nu barreessu kun. Abrahaam mucaansaa gaafa gaaratti ol ba'an ebbabbaadhe hidhatee laati. Abeet jennaan abiddi kunooti. Qoraanni kunooti. Billaan kunooti. Oolaan aarsaaf geessinu meerri jedhee gaafate. Asirratti kan ulfaatu obboloota koo. Abrahaam garuu garaasaatti kan biraa jedha. Akkeetti sosobdee ati Waaqayyoon naan caaltuman si qalaadha. Garaasaatti amanee garuu mucaa kanaan maal jedha Isiyaaqiin oolaa aarsaaf ta'u Waaqayyoon qopheessaa kottu jedheen deemsa keetti fufi jedhe ammam garaan rukuttuyyuu inuman si qalaa aqeeman aarsaa kana si dhiyeessa aarsaa kana Waaqayyoof dhiyeessaa maal jedhee mana garaasaatti garuu Waaqayyo aqeen si gubaa aarsaa godheen daaraa godheen fuula Waaqarra si ka'a erga aarsaa dhiyeessee booda daaraa kee kana nama godhee Waaqayyo naa kenna jedhee amana. Kan hubadhaa. Daaraa kana Waaqayyo nama naa godha jedhee amana. Kanaafi kan Phaawulos Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera jedha. Kanaaf mucaasaa tokkicha waggaa 25 booda kakuudhaan argate amantiidhaan qaluudhaaf fuudhee deeme. Akkasuma Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 17 irraa sakkee 19tti Waaqayyo warra du'an keessaayyuu kaasuu akka danda'u yaada isaarra kaate jedha. Kanaaf mucaasaa geessa jechuudha Abrahaam. Phaawulos nutti makana. Roomaa irratti Phaawulos nutti abbaan ergaa Ibrootaa barreesse immoo Waaqayyo warra du'an jiraachisuu danda'a mucaan yoon qale Waaqayyo hin kaasa amantii jedhuun Isiyaaqiin fuudhee dhaqe. Aqee Isiyaaqiin qabee hidhee addoo aarsaa qopheessanii yeroo inni billaa fuudhee morma mucaa isaarra kaa'u duubaan sagaleen dhufe. Abrahaam mucaa keerratti harka kee waliin fudhatin. Iddoo mucaa keetii aarsaa kan ta'u oolaa qopheesseera jedhe Waaqayyo. Oolaan qophaa'e sun oolicha kakwaaraa Yesuus ijjin tokkodha. Warri beektonni wangeelaa gaarritti Isiyaaq silaa fannifamuuf ture oolaan sun fuudhee qalameef gaarri oolichi kakwaaraa Yesuus itti fannifame tokko jedhu. Kanaaf Isiyaaqiin oolaa ta'e qalame kan galche Yesuus milikkita isaati. Abrahaam mucaa tokkicha qaluu kan dhaqee Waaqa tokkicha ilma isaa biyya lafaa erge. Kanaaf Abrahaam garaasaa guutuu amane kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha. Inni amantiidhaan Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amanedha. Barumsa keenyaa caafame waan ta'eef galgala kana akkaasii isa waan hin jirre akka jiraatu godhu danda'ummaa Waaqayyotti amane. Isa warra du'an jiraachisuu danda'u Waaqayyotti amane. Wanta bara baay'eetti rakkatteef warra baay'ees rakkise har'aa kaasee hin dhiba mana keef sirraa. Inni sokka mana keef jireenya keerraa waan si lole waan si rakkise karaa kee waan daqqee yoo in amantate sii danda'ama. Mana keerraa caba jireenya keerraa caba. Asirratti waa tokko seetti obboleetti tokko jira. Obboleetti tokko jira nama kadhatu birattee morma ishee irratti waatu ta'ee jira. Qufa mormaa seedhantu jira. Qufi mormaa kun yookaan hiiti kun morma keerraa badeeraa jedhetti hima. Ameen jettee ililchitee galte. Garuu yeroo sana hin banne irruma jira hiiti sun. Gaafa mana geessu fayyeen galee jette hattee firoota isheen maal jennaan hiitiin irra ture badeeraa Waaqayyoon balleesse jette. Kunoo asirratti argaa jirra hiiti argamaa jira kunoo morma keerraa hin banne jennaan sinitti argama malee argamaa hin jiru jette. Badeera nan dhakorraa jette. Inuma jetti gaafa hundumaa gaafa deemtu gaafa gabaadhattu gaafa galtu lafa hundumaa gaafa dhattu narra hin jiru Waaqona fayyiseetti hiiti sun irra jiru. Ituu isheen akkas jettee haasoftuu jajaa booda hiiti sun bade morma isheerraa. Ila amani waan bakkeetti sitti haasa'amu waan seexana siin jedhu tun ta'in keessa keetti waan ta'udha kan si dhaalu. Amani dubbadhu waan bakkeetti sitti man dhageessee teessee hin boo'in waan bakkeetti siin jedhamu ofirratti goobsitee jecha seexanis namnis darbatu jala teessee hin boo'in amani Waaqayyo waan ulfaata kana hin jissa. Amani Waaqayyo balbala cufaa kana hin saaqa. Amani Waaqayyo dukkana ulfaataa kana hin ibsa. Waaqayyotti amani akka amantee hattee siree keerra ciifte raftu na fudhatee cabattee shakkii akka hin qabne akkas amani Waaqayyotti of gaddisi.
warri Waaqayyootti amanan hin milkaa'u. Namichi tokko immoo jira sooshaal miidiyaa kanarraan arga. Gaafa hin dhalatu daawun sindireem kan jedhu dhukkuba akkasii qaba dhukkuba onneerra jiru fayyuu jiraachuu hin danda'u jedhanii dooktaroonni itti himan. Jiraachuu hin danda'u jedhanii maatii isatti himan. Afaan faranjii naasaa. Jiraachuu hin danda'u mucaan kun hin guddatu hin du'aa naan jedhanii jedha. Ofiisaatii taayaasa. Garuu jedha yeroo taayaasa'u kana. Warra akkanaan jedhan ammoo waggaa 35 fixaniiru jedha. Dooktoroonni akkanaan jedhan hundi isaanii dhumanii natu dooktareedhaan manatu taa'aa jira. Amanee ofirratti waan isaan haasa'u dhiisee isa isaan hin duutadhan nan jiraadhadhe. Isaan hin baddadhan allafan qabadhadhe. Amanee achi taayaasa. Kanaaf waan bakkeetti siin jedhamu, waan haalli siin jedhu, waan seexanni siin jedhu ofirratti goobsiftee teesseen booyni amani jalaa si baasa Waaqayyo karaa siisaa qaba. Waaqayyotti amantii qabaadhu. Dhukkubi si rakkisa kun. Mee amma yeroon dubbadhu kana waan si rakkisa yaada kee kaadhu. Dhukkuba kaansarii jira, HIV jira na kee keessa dhukkuba garaagaraa rakkatta yookaan yaaltee dadhabdee biizineesii keetu kukkufaadha ta'uu didee yookaan gaa'ila kee rakkina qaba amani hin qajeeladhe Waaqayyo. Galgala arraa kana amani Waaqayyo masmaratti deebisa, tooratti deebisa waan si jalaa bade. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 2-25 dubbifadhaa. Yesuustu ergamoota fuudhee gaaratti ol ba'e nama 3. Ergamoonni Yesuus duukaa deemu dinqiin hojjetuun argu garuu hin amanan. Amantiin qaban Yesuus duukaa deemanii waan argu kana dinqifatee galu milikkituma kana dinqisiifatee galu malee akkuma keenya bara ammaa kana dinqiin milikkita barbaanna. Dinqii milikkitan immoo ijoollee Israa'eliin nu gargaarree warri kunis dinqii milikkita argu barbaadu Yesuus argisiisa arganii galu garuu hin amanan. Yeroo inni taa'ee hojjetuun arguu hin amanan. Kanaaf nama 3 fudhatee gaaratti ol ba'ee jedha. Nama 3 Phexros, Yaaqoob, Yohaannis fudhatee gaara dheeraa tokkotti gaafa ol ba'u gaara sana duumessi Waaqayyo dhufee uwwise jedha. Iddoon kun the center of Bible jedhu warri wangeela beektonni wangeela kana maaliif jennaan Musee bakka bu'ee iddoo kanatti seera bakka bu'ee Musee dhufee raajota bakka bu'ee Eliyaastu dhufee dhaabate Iyesuus gaara dhaabata. Yeroo kana duumessi dhufee gaara sana gaafa uwwisu sodaachisuu Waaqayyo waan irra dhufee Phexros waan jedhu hin beeku ture asirraa gadi hin buunu mana tokkosiif tokko Eliyaasiif tokko Museef ijaarree asirra turratu ni jedhu Waaqarraa sagaleen dhufe sagaleen maal jedhu kun ilma kooti isa dhagaa Eliyaasinis miti Musees miti Eliyaasis Museenis isa kan argisiisu dhufa waan ta'eef kun ilma kooti isa dhagaa jedhee erga dubbatee booda asumarra teenyaa Phexros jennaan gadi buune Yesuus. Gaafa isaan dhufan lakkoofsa 10:25 dubbifadhaa. Gaafa isaan dhufan barsiisonni seeraa warra lagattafanii itti marsanii rakkisu turan jedha gaaffiin. Wajanii gaaffii rakkisu dhufee maaliif rakkiftu maal gaafachaa jirtu galgala kana rakkina keessiif haasofsiisu. Galgala kana tasiifa ba'u gooftaan. Gaafa dhufee sana haasofsiisu namichi tokko achi keessa mucaa koo dhukkubsata ture jedheetu bartoota keetti fideera yaa barsiisaa. Mucaa koo bartoota keetti fideera afuramaan rakkata afura didaatu rakkisa. Isaanitti finnaan baasuu hin dandeenye ba'uu didee jennaan mee mucichas fidaa jedhe. Ituu mucichas fidaan jedhini Yesuus isin warra amantii hin qabne kana amma yoomittan isin jirra rakkadha jedhe. Ba'aan ta'ini amani. Waldaa dhattee galini amani. Faarfattee galini amani. Lallabdee taa'ini amani. Waaqayyo hin danda'a. Danda'ummaa Waaqayyotti amani obboleessa ko. Danda'ummaa Waaqayyotti amani ka'e obboleetti ko. Waa maxinnoodhaan kufteen taa'in waa maxinnoon ilaaltee mooyin amani Waaqayyo hin danda'a. Waan ulfaataa fakkaate kana hin jissa harki Yesuus. Narraa jigaa Waaqayyo hin geeddara jedhe amani. Kanaaf Yesuus gaafa gad dhufu namichi kuni mucaa koo dhukkubsate dhuuf jedha daraa yoo dandeesse gooftaa waan dandeessu tokko nu gargaare jennaan yoo dandeesse nu gargaare nuuf ho'i jennaan yoo dandeesse jettee Yesuus nama amanuuf waan hundumtuu hin danda'ama jedhe. Nama amanuuf waan hundumtuu hin danda'ama. Galagalchuun dubbii kanaa dhugaadha. Nama namanneef waan hundumtuu hin danda'amu. Nama amanuuf barachuu hin danda'amu. Nama amanuuf tajaajiluu hin danda'amu. Nama amanuuf dhukkubatti fayyuu hin danda'amu. Nama amanuuf waan tooratti gadhiise tooratti hin deebi'aaf. Nama amanuuf balballi cufamaan hin banamaaf. Nama amanuuf waan hundumtuu hin danda'amu. Amani hin danda'ama natti jabaa dhette sun. Kiristoositti amani. Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 21 amma 43ttis dubbii kana fakkaatu argitu. Dubartii tokkotu waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduu rakkatti dhukkuba kanaan jedha. Isheen abbaa qorichaa bira dhaqxennaan qooda itti fooyya'u tammaatedha. Maaloo dhaggeeffadhu galgala kana qooda fooyya'u wanti jabaataa deeme ina manta yoo ta'e galgala irraa kana jalqabee hundeedhaan sirraa gosa Waaqayyo. Qooda itti fooyya'u abbaa qorichaa bira dhaqxu qooda itti fooyya'u tammaataa deemee jedha. Kanaaf dubartiin kun teessee yooma Yesuus bira dhaqee fooliin kun naman dabarsu shaashara wayyaasaatti yoon bu'ee dhukkuba kanatti nan fayya jettee yaadde jedha. Dubartiin kun tun dhumte iyyuu fayyiteetti mana teessee amanuu isheerraan kan ka'e. Yeroo kana Yaa'iroos namicha jedhamutu mucaan isaa dhukkubfamnaan Yesuusin afeeree mucaan koo duuf jetti kottu harka keerraa kaa jennaan nan dhufe dhee Yesuus gara mana Yaa'iroos dhaqaa yeroo isheen dhufte kana. Yaa'iroos kun Fariisaawiidha. Yesuusin hin jaallatu. Garuu har'a dhufee miila Yesuusitti kufedha. Bara baay'ee waan didee kufaarra. Bara baay'ee waan dideetu mana keerraa kufa. Bara baay'ee waan si rakkisetu miila keetti kufa. Amani garuu ati Waaqayyo kana gochuu akka danda'u amani. Hin kufamu.
dhufee kufee adaraa mana koo kottannaan Yesuus nan dhufee ka'e tunu ta'e waan baay'ee sofna Yesuus duukaa ka'edha. Dubartiin kun karaatti dhuftee tunni mana Yaa'iroos dhaqaa jiru karaa teellaa shaasharoo yaasaatti gaafa buutu humni ba'ee dhangala'uun dhigee jetti sun dhaabbatte. Gaafa kana Yesuus galagalee eenyutu na tuqeedheen gabaasi dukkaa deema abbaasi tuqe maatii beena Phexros jennaan inni ammaa kun dhiibboo miti Yesuus. Attam reenyinaan namni na tuqeera humni gadhiifameera. Inni amantaa yoo ta'e amantii keen tuqi galgala kana humni sii ba'eera. Humni si gargaaru, humni si deemsisu, humni si fayyisu gadhiifameera. Humni ba'eera gaafa inni galagalu dhuftee miila isaa duratti kuftee fuula isaa duratti kuftee gooftaa koo anannaan intala koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan dhaqi. Ilaa dhaggeeffadhu amantii kee si fayyisa amantii kee si ajjeesa. Raajii balus ergamaa balus paasterii balus miti kan si fayyisu kan si ajjeesu amantii keeti kan si fayyisu amantii keeti kan si ajjeesu galgala arraa kana garaa kee guutuu amani Waaqayyoof hin danda'ama. Kana booda Yesuus mana Yaa'iroos dhaqee warra mana isaarraa wacan gadi yaasan galgala kana amani warra tajaajila keerraa biiroo keerraa mana keerraa gaa'ela keerraa waca olangaa Waaqayyoo gayyaasa. Erga gayyaasee booda nama sadii fudhatee ollete abbaa mucaa fi haadha ishee wajjin dhaqee maalii fi uulsitanii boosu mucaa rafuutti jirtedha. Namni amanu du'aan irriba jedha. Namni amanu dukkanaan ifa jedha. Namni amanu cufaadhaan banaadha. Mucaan rafuutti jirti malee hinduun ennaan itti kolfanidha. Kanaaf hundoo isaanii gayyaaseetu tallitaa qumeedhi harka mucaa kanaa qabeedha. Akkas jechuun intala usiinan jedha ka'e jechuutti kama jedha. Yeroo kana mucaan kaatee dhaabbatteedha. Waan nyaatamu laadhaaf jedheetu Yesuus waan kana nama tokkotti akka hin himne jedhe. Baga Yesuus ta'e malee tu'ana ta'e miidiyaatti naa baasaan jedha. Du'aa kaasee namatti hin himinadha. Tajaajilli keenyaaf tajaajilli Yesuus ammani gargaraaf ulaala. Du'aa kaasee namatti hin himina nama akka hin dhageenyedha. Karaarraa jaamaa kaasee mandara keessan bahee laga jala deemee lubatti of agarsiisa jedha. Dinqiin milikin hojjetu nama akka hin dhageenyedha garuu ofima. Yaa'iroos kana tunni dhufaa jiru ituun dubartii sana wajjin amantiin keessi fayyisee dhaqi jechaa jiru ishee waggaa 12 dhiigni ishee coobeen dhufanii qaban mucaan duuteetti barsiisaan dhamaasin jennaan Yesuus yeroo sana galagalee Yaa'iroosinis hin sodaatin amani duwwaa. Ilaa buleessa ku hin sodaatin amani duwwaa. Waan bakkeetti siin jedhame doorsifama sirra jiru kanaaf waan dhageesse kanaaf waan siin jedha kana dhageesse sodaattee irraafamin amani duwwaa wantichi hin ta'u jedheera Waaqayyo. Amani garuu Waaqayyotti amanuus gaafata. Kanaaf uffatuma Yesuus yoon tuqallee nam fayyattee waan natteef fayyitee galte. Mana Yaa'iroos dhaqee warra gadi yaase kana gadi yaasee waan hojjechuun isaaf ta'u hojjetee dinqiif milikkita godhame kana immoo namatti hin himinaa jedhe Yesuus. Nama akka hin dhageenye jedhe. Itoo ana ta'e gabaara naa olchaa hin miidiyaatti naa baasaa hin namatti naa himaa hin Yesuus garuu du'aa kaasee namatti hin himinaa jedha. La tajaajila keenya tajaajilli bara kana tajaajilu laala. Jaamaa karaarraa kaasee nama akkas hin argine katamaa keessan bahin jala bahee aqilbattuu of agarsiisi galedha. Amani hin danda'ama. Amani cufaan hin banama Waaqayyotti amantii qabaadha waan kadhattee isa biraa qabdu waan Waaqayyo naa godha jettee yaaddu san amani harka kee gala. Namni qajeelaan amantii isaatiin jiraatadha. Anbaaqoon boqonnaa 2 lakkoofsa 4 namni qajeelaan amantii isaatiin jiraatadha. Bara amma jirru kana keessa amantii keenyaan jiraan. Egaa ergaansii qaba. Danda'u Waaqayyotti amani haala ulfaataa amma keessa jirtu kana keessa si baasa Waaqayyo. Waan atamma dukkana jettee ilaalta sodaatte kana hin barsiisa Waaqayyo. Haala harka isaa amma si marse kana hin ceeta du'a yeroo malee hin duutu. Amani garuu du'a yeroo malee hin duutu sitti fakkarameef dhukkubi waan garaagaraa siin jedheef hin duutu gargaaraan kee Waaqayyo jira. Kanaaf Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 dubbifadhaa. Warri kaan amantii isaaniitiin afaan leencaa cufanii, warri kaan abiddoolatu dhaamsanii, warri kaan mootota mo'an jedha amantii isaaniin. Nu waan xiqqoodhaan mataa gadi qabannee hin boonyu amana warri kaan amantiidhaan abiddoolatu dhaamsan afaan leencaa cufan. Amantiin akkasii Waaqayyo amantii akkasiin jireenya keenya eebbisu. Egaa namni amanu tokko waan hin jiraachifata nan gudunfa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee waan hin jiraachifata namni amanu. 2 namni amanu waan hundumaatti milkooma. Maarqos boqonnaa 9 23 sadaffaaf na dhuma namni amanu bara rakkisaaf ulfaataa keessa darbee jiraata. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Sagalee kee kana nuuf eebbisi. Ijoollee kee lafa jiranitti sagalee kana na gargaaraman. Ana dhabaa garbicha keessa na gargaari. Dubbii kana dubbannee maduwaatuun ta'e ittiin jiraachuudhaaf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Torbee nagaadhaan ammoo lagarruutti saba kee bakka bajiranitti nagaa keessatti isaan eegi. Maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Nagaatti naa jiraadhaa torbee ol agarra.